Harka fuuni akkam jirtu. Kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti kan laallu barnoota Ingiliffaati. Mata dureen keenya waa'ee introduction to tense. Tense hubachuudhaaf wantoota nama barbaachisan beezikiidha jedhamanii waan yaadaman kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu tense gosa 12tu jira. Present tense jalatti 4tu jira, past tense jalattis 4, future tense jalattis 4 jechuudha. Walirratti gosa tense 12. So nama baay'ee confuse godha gosti tense kunniin jechuudha. Waan ulfaatu itti fakkaata. So wanti har'a gochuuf yaallu gosoota tense 12 san maal akka fakkaatan, structurein isaanii maal akka fakkaatu isaan hubachuudhaaf wanta nu barbaachisu kan laallu ta'a. Viidiyoon kun barattoota kutaa 9 kaaftanii aga 12 jirtaniif ni ta'a. Akkasuma barnoota barattoota naturality fi socially hundaafuu jechuudha. So osoo gara barnoota keenyaatti hin seeniin dura channel kanaaf yoo haarawaa taatan channel kana subscribe godha. Hamma ammaatti warri subscribe hin godhin subscribe godha. Viidiyoo kanas like gochuudhaan eegalaa hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatina. Dabalataanis channel telegiraamaa ni qabna. Channel telegiraamaa qubee tuutoriaalii jechuudha. Isallee dhaqaatanii subscribe godha. Linkii isaa viidiyoo kana jalatti commentii irra isiniif ni kaayama. Achirraan seenuu ni dandeettu jechuudha. Channel sanarraa dokumentiiwwan faayiliiwwan asirratti itti barsiifnu achirraa ni kennu. Waan ta'eef achirraa ni argattu. Fiizii garagaraas qormaata torbeedhaan dhiyaatan argachuu ni dandeettu. Waa'ee duraa fayyadamtan channel telegiraamaa keenya join gochuu hin dagatina. Telegiraama irra dhattanii qubee tuutoriyaal jettanii search gootan isinii dhufa. So channel telegiraamaa keenya join gochuu hin dagatina irra deebine. So kallattimaan gara mata duree keenyaatti seenna. Introduction to tense. So waa'ee tense jechuudha irra kalaallu. Tense jechuun maal jechuudha? Tense. What is tense? What is tense? Tense jechuun waan yeroon itti himu jechuudha. Time jechuudha. Tense is a grammatical concept used to indicate the time of an action or event. So conceptii yookaan immoo conceptii seer-lugaati jechuudha. Grammariidha. Maaliif nu fayyada yoo jenne to indicate the time of an action or event. Yeroo gochi tokko itti raawwate beekuudhaaf yookaan immoo eventii taateen wayii bakka yeroo inni itti ta'e addaan baafachuudhaaf nu fayyada jechuudha. It shows whether the action takes place in the past, present or future. Gochi tokko kana dura ta'e moo amma ta'aa jira moo gara fuulduraatti ta'uuf deema kan jedhu san adda baaseetiin waan nutti mul'isuudha jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle. Example. I walk to the park every day. I walked to the park yesterday. I will walk to the park tomorrow. Jechoota sadiin kana yoo ilaalle hiikaa garagaraati jechuudha kan isaan qaban. Hiikaan isaanii tokkuma ta'ee yeroon isaan nutti mul'isan garuu garagara. Sadiinuu maal jedhaa jiru? Gara paarkii hin deemaadha. Miti? I walk to the park every day jedha ka jalqabaa. Guyyaa hundaa gara paarkii nan deemaa. Guyyaa hunda every day. Waan irra deddeebiidhaan raawwatamuudha jechuudha. Kanaaf kun presentiidha. Gocha amma raawwatamaa jiru jechuudha kan inni nutti mul'isu. Itti aansee ka jiru I walked to the park yesterday. Kaleessa gara paarkii deemee ture. Gocha yeroo dabre raawwatamee nutti mul'isa jechuudha kan lammaffaa. Ka sadaffaa I will walk to the park tomorrow. Boru gara paarkii nan deemaa. Gocha gara fuulduraa ta'uuf deemu nutti mul'isaa jechuudha. Kanaaf jechi kun himni kun futureidha jechuudha. Futureidha. Or future tenseidha jechuudha. So as biratti time expressionii kanneen wanti bracketii keessa kenneef every day, yesterday, tomorrow kan jedhaman kanneen osoo isaanuu jiraachuu baatanii tensiin kun presentiidha, pastidha, futureidha jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf time expressionii kanneen yoo balleessine I walk to the park. Walkiin maalidha? Verbidha. V1idha jechuudha. I'n subjectidha. Subject plus V1in formii tensii kamiiti? Ka presentiiti.
Waa'ee kanaa sirriitti ilaalla gara fuulduraatti. Kanaaf kuni presentiidha jechuudha. Simple presentii. Gocha amma raawwatamu nutti mul'isaadha. Kan lammaffaa yoo ilaalle waqdiin V2dha. V2 wakiiti. Ayin subjectiidha. Subject plus V2n past tense nutti mul'isa jechuudha. Past tenseidha. Formii past tenseiti. Ka simple past jechuudha. Ka sadaffaa yoo ilaalle immoo I will work jedha. Working V1dha. Subject plus will plus V1dha jechuudha kun. Formii tensii kamiiti? Ka simple futureiti. So haala kanaan adda baafachuu ni dandeenya tensiiwwan. Kanaaf tensii adda baafachuuf formii verbii beekuun sirriitti nama barbaachisa. So kanaaf itti aansinee waa'ee verbiiti jechuudha kan ilaallu. A verb is a word that expresses an action. Verb jechuun hima tokko keessatti jechi gocha mul'isu verb jennaan. Verb jennaan. Fakkeenyaaf example she ate a bread. A bread. Daabboo nyaattee. Eetiin maalidha asirratti? Verbidha. Gocha san kan nutti mul'isudha jechuudha. Verbidha jechuudha. V2 ETT. Ka itti aanu they are talking about the house. Waa'ee manichaa yookiin waa'ee mana sanii haasawaa jiranii. Talkingin as bira maalidha? Verbidha. Gocha kan nutti mul'isu isaa jechuudha. Talkingin VINGdha. So waa'ee verbii hubachuun baay'ee nu barbaachisa. Tensii hubachuudhaaf. So fakkeenya ilaalla verb forms. Verbiin tokko formii 4 qaba. Verbiin tokkicha jechuudha. Formii 4 qaba. V1, V2, V3 fi VING. VING jennaan. V1in maal jedhamee beekama? V1 maqaan isaa kan biraa base form jennaan. Base form. V2n past form jedhama. V3n past participle. VING immoo present participle jedhameetiin beekama. So as bira ulaalle amma kana play. Playin verbidha. V1dha jechuudha. V2n isaa maalidha? Played. Ed itti daballa. Play irratti. V3n isaallee playedidha. VING isaa immoo playing. Talk. Talk jechuun haasawuu jechuudha. V1dha yookiin base formidha. V2n isaa talkedidha. Talk irratti ed daballa. V3n isaas talkedidha. ING isaa immoo talking. Xumura irratti ING itti daballa. Share. Sharein qooduu jechuudha. V1dha. V2n isaa sharedidha. Ed itti daballa. Share irratti. V3n sharedidha innillee. ING formiin isaa immoo sharingidha. Verbin itti aanee jiru cutidha. Muruu jechuudha. V1, V2 fi V3n isaa sadiinuu cutidha. ING formiin isaa cuttingidha. T takkaa fi ING itti daballa jechuudha V1 irratti. Verbin itti aanu putidha. Putiinis akkuma katiisani. V2n isaas V3n isaas tokkuma. ING isaa putingidha. Gosti verbii itti aanee jiru lamaan immoo goon, go. Goon deemuu jechuudha. V1dha goon. V2n isaa wentidha. Went. V3n isaa ganidha jechuudha. Garagara V1, V2 fi V3n isaanii walitti dhufu. VINGn goingidha. V1 irratti ING daballaa jechuudha. Ka itti aanee jiru eat. Eat jechuun nyaachuu jechuudha. V2n isaa eatidha. V3n isaa eatingidha. ING formii isaa immoo eatingidha jechuudha. So gosti verbii ka jalqabaa sadiin kun jechuudha. Ka jalqabaa sadiin. V1 irratti ed yookaan immoo d qofa itti dabaluudhaan ka V2 fi V3n isaa uumamu maal jedhamee beekama? Regular verb. Gosti lammaffaa immoo kaasii gadi jiru. Cut, put. Kana fudhannee V1, V2 fi V3n isaas warra wal fakkaatu. Fi go fi eating immoo ka V1 fi V2 fi V3 sadiinuu ka garagara ta'e. Gosti kun lamaan walirratti maal jedhamanii beekamu? Irregular verb. So as bira waa'ee verbiiti miti ka haasa'uuf dhufne. Waa'ee tensiiti.
Kanaaf waa'ee verbii asuma irratti gabaabsina. Haala isaanii ilaaluuf qofa bakka kanatti kaafne V1, V2, V3, VING foormii kanneen afran akka qaban beekuu qofaaf jechuudha as biratti kafine. Kanaaf gosti verbii tekstirra hin jiran fakkaata duubarraan jechuudha. Verb foormiiwwan tekstii duubarraan ni jiru waan tekstirra jiru san sirriitti qabachuu isin barbaachisa. So verbiin tokko foormii afur akka qabu ilaallee jirra. Itti aansinee immoo verb foormii kanneen eessatti fayyadamna. Fakkeenyaaf V1 play kana teensii kam keessa fayyadamuu dandeenya? Present moo past moo future moo ka jedhu. V2 isaa hoo V3 VING teensii 12 keessa eessa biratti fayyadamna ka jedhu san ilaalla. The uses of verb forms. So jalqaba irratti V1. V1in teensii lama keessatti ka fayyadamna. Present teensii fi future teensii keessatti. Lamaanuu keessatti ni fayyadamna. V2 immoo V2 form of a verb bakki itti fayyadamnu past tense keessatti qofa. Past tense only. V2 present keessatti hin fayyadamnu. Future keessatti hin fayyadamnu. Past keessatti qofa. V3 fi VING immoo tense gosa tense sadiinuu keessatti ni fayyadamna. Past tense, present tense, future tense. Past tense, present tense, future tense. Gosa tense sadiinuu keessatti hojiirra ni oolu jechuudha. V3 fi VING. Kun maal akka ta'e bal'inaan itti seenneetiin ni ilaalla. So types of tenses. Gosoota teensii. Teensii beekamaa ta'an 12tu jira. Walii galatti jechuudha. So bakka gugurdaa sadiitti qoodamu. Present tense, past tense fi future tense jennee bakka gugurdaa sadii qoodna. Teensiiwwan gugurdaan sadiin kun immoo of jalatti bakka afurii qoodamu jechuudha. So present tense jalatti simple present, present continuous, present perfect fi present perfect continuous. Past tense jalatti simple past, past continuous, past perfect fi past perfect continuous. Future tense jalatti simple future, future continuous, future perfect fi future perfect continuous. Gosa afurii jira jechuudha sadiin irraayyuu. Kanaaf walii galatti 12tu jiraadha. So foormii isaaniiti kalaallu. Sentensiin teensii kanaan yoo ijaaramu foormii akkamii qabaata? Caasaa akkamii qabaata ka jedhu san laalla. Simple present irraa yoo kaane simple presentiin foormiin isaa subject plus V1 dha. Subjectii ida'uu V1 ti jechuudha. V1 fayyadamna. Subject jechuun nounii fi pronounii dha. Noun jechuun maqaa fakkeenyaaf ganamoo, sultaan kunniin maalidha? Nounidha. Akka subjectiitti ni fayyadudha. Yookaan immoo bakka bu'aa maqaa ka jennuun he, she, it, we, they kunniin hundi isaaniitu maalidha? Bakka bu'aa maqaati jechuudha. Pronounidha. Subjectii ni ta'u jechuudha kunniinis. As biratti wanti irratti dabalamu S or ES for third person singular. Singular noun yookaan pronounidhaaf singular subjectiidhaaf maal fayyadamna? Singular subjectiidhaaf verbii irratti S yookaan ES daballa. Fakkeenyaaf he drinks alcohol jenna. Inni alkoolii dhugaadha. Drinkiin V1 dha miti. Subjectiin as bira jiru kun hiin singulaariidha. Qeenxeedha jechuudha. Kanaaf S itti daballa verbii irratti. S itti daballaa jechuudha. Subjectiin pluraal yoo ta'e hoo fakkeenyaaf they yoo jenne subjectiin odoo they ta'e they drinks hin jennu jechuudha. They drink jenna. They drink alcohol jenna. So subjectii yoo singulaarii ta'e verb irratti V1 irratti S yookaan immoo ES itti daballaadha. So kuni foormii simple present jechuudha. Simple presentiin subject plus V1 dha foormii isaa. Itti aanee jiru present continuous dha.
present continuous formiin isaa subject plus is or am or are plus verb ing form of a verb jechuudha. Subject inni dhufa subject itti aansee maaltu dhufa? Verb to be kanneentu dhufa jechuudha. Is, am, are. Yoo subjectiin he ta'e he is, she yoo ta'es she is, it is jenna jechuudha. I yoo ta'e subjectiin I am jenna. Subjectii we yoo ta'e we are. Subjectiin they yoo ta'e they are jenna jechuudha. Kanaaf verb to be kanneen subjectii as bira fayyadamnutu murteessaadha. So walii galatti present continuous formiin isaa subject plus is, am, are plus ing form of a verb ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf she is swimming yoo jenne swimming, she is swimming yoo jenne she is subjectiidha. Isiin kanneen sadiin keessaa jechuudha. Is swimmingin VING dha. Kuni formii present continuous. Present perfect formiin isaa subject plus has or have plus past participle yookaan immoo V3 jechuudha. Subject itti aansee has yookaan immoo have itti dhufa, has if have itti aansee V3 itti dhufa jechuudha. Kun formii present perfectiiti. As biratti has if have irratti has ka fayyadamnu subjectiin kun singular yoo ta'e fakkeenyaaf he, she, it yoo ta'e has jechuudha. He has, she has, it has jenna. Havein immoo subjectichi plural yoo ta'e they have, we have, I have jenna jechuudha. So akkasi kuni present perfect dha. Present perfect continuous immoo subject plus has or have plus been plus ing form of a verb jechuudha. Subject itti aansee has if have inni dhufa akkuma present perfect san. Has if have itti aansee ka dhufu maaliin? Been dha jechuudha. Been plus achiin ing tu dhufa. This is present perfect continuous tense. Ni ilaalla. Detail isaanii boodarra ilaalla. Ammaaf structure isaanii qofa akka ilaaltaniif. Itti aansanii gara past tense kan tarru. Past tense simple past tense formiin isaa subject plus past form of a verb. Subject plus V2 jechuudha. Past form of a verb jechuun V2 jechuudha. Subject plus V2 formii past tenseiti. Kan itti aanee jiru past continuous dha. Past continuous subject plus was or were plus ing. Ka present continuous hojii waluma fakkaata jechuudha. Past continuous wanti adda isaan taasisu verb to be isaan fayyadamanidha. Past continuous was yookaan immoo were fayyadama. Present continuous immoo is, am, are sadiin kanneen fayyadama jechuudha. As birattis wasini singular pronoun yookaan immoo nounidhaaf. He was, she was, it was jenna. Were immoo pluralidhaaf. They were, we were, I was jenna. Ayin were hojii miti ka fayyadamnu. I was dha. So we were, they were jennaadha. So kun formii past continuousiti. Kan itti aanee jiru past perfect. Past perfectiinis ka simple perfect san hojii waluma fakkaata. Waa tokko qofatu adda isaan taasisa. Subject plus had plus V3 dha. Past participle. Present perfectiini subject plus has or have dha kan inni qabu jechuudha. Sani garaagarummaan isaanii. So hadin subjectiin pluralii ta'us singularii ta'us isuma fayyadamna. Kan itti aanee jiru formiin itti aanee jiru past perfect continuous dha. Past perfect continuous formiin isaa akka present isaanii waluma fakkaata. Waan tokko qofatu adda isaan taasisa. Subject plus had plus been plus ing form of a verb. Bakka present perfect continuous has if have qabu san past perfect continuous hadidhaan bakka buusaa jechuudha. Garaagarummaan sanuma. Future bira yoo dhufnu future simple futurein subject plus will plus V1 dha. Ka present tense san irratti maal daballe jechuudha. Subjectii fi verb jidduutti will dabaluudha. Simple futurein. Simple futurein simple present irraa santu adda isa taasisa. Future continuous illeen akkasuma. Present continuous hojii wal bira qabnee yoo ilaalle
future continuous present continuous wajjal bira qabnee ilaalle subject plus will be plus ing form of a verb. Ka present maal ture? Subject plus is, am, are plus ing dha. Lachuu ing ni fayyadamu. Future continuous maal qaba? Will be qaba jechuudha jibbatti. Will be qaba. Bakka is, am, are isan will be dha. Itti aansee ka jiru future perfect. Future perfect. Future perfectiin ka present perfect hojii tokko. Wanti adda isa taasisu maal inni? Williin jiraachuu isaati. Will. Subject plus will plus has or have dha bakka kanatti. Has or have plus V3. Sanuma qofa gargar isaan taasisu. Wanti xumuraa future perfect continuous. Future perfect continuous. Kunis present perfect continuous wajjin waluma fakkaata. Subject plus has or have plus been plus ing form makana qaba. Wanti adda isa taasisu will dabalata jechuudha. Bakka kanatti will dabalata. So bakki have qofaan barreeffame kun have fi has illee ni gala. San akkasii sirreeffadha. So gosoota tensii 12 formii isaanii ilaallee jirra. Amma akkamitti adda beeknaadha? Gosoota tensii kanneen akkamitti addaan beekna? Fakkeenyaaf V1 irraa yookaan V1 eessatti fayyadamna jenne? Present tensii fi future tensii keessatti fayyadamna jenne miti? As biratti V1 present tensii fi future tensii keessa fayyadamna jennee jira. Eessa bira yoo jenne simple tensii keessa simple present irratti jechuudha. V1 kan fayyadamnu. Future tensii keessattis simple future irratti fayyadamna. Subject plus V1 fi subject plus will plus V1. Kanaaf sentensii lama ka V1 dhaan barreeffame simple present immoo simple future jennee adda baafachuudhaaf salphaa jechuudha. Williin yoo jiraate simple future dha, yoo jiraachuu baate immoo simple present dha jechuudha. Fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenya kana lamaan yoo fudhanne ka jalqabarra jiran jechuudha. Zayn subject plus V1 dha. Eating V1 waan ta'eef. Ka itti aanu subject plus will plus et dha. Kanaaf ka jalqabaa simple future dha. Ka lammaffaa immoo sentensiin tensii kamiin barreeffame jechuudha. Ka jalqabaa ka jalqabaa present simple dha. Ka lammaffaa immoo simple future dha jechuudha. Itti aansinee immoo waa'ee V2 ilaallee jira. V2 eessa fayyadamna jenna? Past tensii keessatti qofa. Past tensii keessaayyuu bakka kamii bakka itti fayyadamnu? Past tensii keessaa simple past irratti jechuudha. V2 koo jirra oolu. Gosti yookaan typing verbii inni sadaffaan V3 ka jennu yookaan immoo past participle kan jedhamu verbii sadiinuu keessatti hojjetanii oola. Verbii sadiinuu keessatti past, present fi future keessattis. So ka jalqabaa bakki inni itti fayyadamu present perfect irratti. Present perfect. Present perfect irratti V3 ni jira. Past perfect irrattis V3 ni jira. Future perfect irrattis V3 ni jira jechuudha. Kanaaf akkami adda beekna? Sentensiin sadii osoo nuu kenname kun simple kuni present perfect dha. Kun immoo past perfect dha. Kuni future perfect dha jennee akkamitti addaan beekna? Structure isaa ilaalleetiin. Ka simple perfect subject itti aansee has yookaan immoo have itti dhufa. Achiin V3 dha. Ka past perfect immoo subject itti aanee had itti dhufa. Achiin V3 dha. Ka future perfect subject itti aansee will itti dhufa jechuudha. Achiin have yookaan immoo has itti dhufa. Then V3. Akkasitti addaan beekna. Mee fakkeenya haa ilaallu. Ka lammaffaa kana groupii kana yoo ilaalle ka jalqabaa subject plus have plus V3 dha. Played V3 played. Kuni simple present perfect jechuudha. Ka lammaffaarra jiru subject plus had dha. Had plus V3 past perfect dha jechuudha. Ka sadaffaarra jiru subject plus will plus have plus V3. Kun future perfect dha. Itti aansinee waa'ee ing dubbannee jirra. VING jechuudha. VINGnis
Teensii sadiinuu keessatti yoo jiran oola. Eessa biratti yoo jenne teensii lama irratti. Continuousii fi perfect continuous irratti jechuudha. Ammas bira yoo ilaalle present continuous irratti ing ni jira, past continuous irrattis ing ni jira, future continuous irrattis ing form of verb ni jira jechuudha. So wanti adda itti baafannuun structure san dursee dhufu. Present continuous irratti subject plus verb to be is, are achiin ing. Past continuous irratti was yookaan were itti aanee dhufa. Future continuous irratti maalidha ka jiraatu? Will be dha jechuudha. Will be. Fakkeenyaan yoo ilaalle isa kana. Abarra is doing his homework. Tahir was doing his homework when I arrived. They will be doing homework by the time you arrive. So sadiin yoo ilaalle ing fayyadamaa jiru. Structure san dura jiru ilaalla. Abarra is. Kuni present continuous jechuudha. Ka lammaffaa waziitu jira. Past continuous. Ka sadaffaa immoo will be dha. Future continuous dha jechuudha. Sentensiin kun. Faayidaan isaa kan biraa faayidaan VING. VING'n paastii teensii sadiinuu keessatti fayyadamna jennee jirra. Ka jalqabaa present continuous tense irratti. Itti aansee immoo present perfect continuous keessattis. Present perfect continuous, past perfect continuous fi future perfect continuous. Sadiinuu keessatti hojirra oola. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Sadiin keessaa ni jira. Wanti adda isa taasisu sadiinii jechuun structure san dura jiru. Present perfect irratti has or have plus been dha. Past perfect continuous had plus been dha. Future perfect continuous immoo will plus have or has plus been dha jechuudha. Fakkeenyi inni kun isa nutti mul'isa. Sadiin ka jalqabaatu irra subject plus had plus been plus ing form of a verb. Kun maalidha? Past perfect continuous dha jechuudha. Haditu jira as. Ka lammaffaa willitu jira. Will plus have plus been plus ing. Kun future perfect continuous dha. Ka itti aansee jiru subject plus have plus been plus ing form of a verb. This is present perfect continuous dha jechuudha. So salphumatti ilaalle sentensiin tokko structure kana yoo qabanne sentensiin tokko simple present immoo simple past immoo past perfect immoo future perfect continuous immoo ka jedhu san adda baafachuu ni dandeenya jechuudha. So kun immoo faayidaa isaanii hubachuu irratti ni fayyada. So itti aansine exercise waan hagammaa ilaalle kan irra deebinee akka quiziitti ilaalla jechuudha. So video kana bakka kanarratti dhaabaatiniin bakka hin guutamiin kana guutuudhaaf yaalii taasisaa. So wajjin haa hojjennu. V1 beginning V1 dha. V2 isaa maal ta'a? Began. V3 isaa began dha. BEGUN dha jechuudha. Speak V2 isaa spoke. V3 isaa immoo spoken. Take V2 isaa took dha. V3 isaa taken. Write. Writing V2 isaa wrote dha. V3 immoo written dha. Learn. Learn. V2 isaa learned. V3 learned. Build. Ijaaruu jechuudha. V2 isaa built dha. V3 isaa illee built. Cut. Cut ilaallee jira kana dura. V2nis V3nis cut dha jechuudha. So itti aansinee gaafii 12tu jira. Exercise lammaffaa irratti himoota 12tu jira. Sentensii 12 jira. Sentensii 12 kana ilaaltanii present immoo past immoo past perfect immoo past continuous immoo ka jedhu san adda baafachuu akka dandeettan of qoruu ni dandeettu jechuudha. Video kana osoo hojjetin dur asumatti dhaabaatiniin gosa teensii kam akka ta'e addaan baafachuudhaaf yaalii taasisaa. San booda wajjin hojjenna. So are you ready?
haa jalqabu ka jalqabaatirra yoo jalqabnu ka jalqabaa maal jedha I will write a letter tomorrow. Subject plus will plus V1 idha. Tense kamii jechuudha kun? Simple future idha. Simple future. Itti aanee jiru. She had learned the new skill before starting the job. Subject plus had plus learned in V3. Subject plus had plus V3 for me verb tense kamiiti. Past perfect. Past perfect. Gaafii sadaffaan they are speaking to manager now. They are speaking to manager now. Subject plus are plus ing form of a verb. Kuni formii tense isa kamii ta'a? Present continuous idha. Afuraffaa irratti he will have been building this house for 6 months by December jedha. Subject plus will plus have plus been plus ing form of a verb. Kun future perfect continuous idha. Itti aansee ka jiru gaafii shanaffaan he spoke to his teacher last week. He spoke. Subject plus V2. Verb kam ta'a? Simple past. Gaafiin jahaffaan I have been writing my novel for 3 weeks. Subject plus have plus been plus ing form of a verb. Uniformii tense isa kamiiti? Present perfect continuous. Gaafii torbaffaan we were cutting the paper when the power went out. Asbiratti hiikaa irratti hin cinqamina. Foormii isaa qofa akka qabattaniif akka hubattaniif barbaadeeti jechuudha kan isinii dhiyeesse. Subject plus were plus ing formii verb kam ta'a? Past continuous ta'a. Gaafiin itti aanee jiru. Gaafiin saddeettaffaan she has begun her studies already. Subject plus has plus begun maalidha? V3 dha. So sentensiin kun tensii kamiin barreeffame? Present perfect. Saglaffaa he will have spoken with everyone by the end of the meeting. Subject plus will plus have plus V3 formii tensii kamiiti? Future akka ta'e beekamaadha. Will waan jirtuuf subject plus V3 perfect nutti mul'isa. So future perfect. Gaafiin kurnaffaan they had been building the shed for hours before the rain started. Subject plus had plus been plus ing. Hadin jiraachuun wanti kun paastii ta'uu nutti mul'isa. Paastii isa kamii? Been plus ing jira. Past perfect continuous dha jechuudha. Gaafiin itti aanu I write on my journal every morning. Subject plus V1 dha. Deebiin maal ta'a? Simple present. Expressioniin kunillee every morning ka jedhu kunis simple future akka ta'e nutti mul'isa. Waan irra deddeebiidhaan raawwatu tokko habitual actionii ibsuudhaaf simple present waan fayyadamnuuf. Gaafiin xumuraa ka 12ffaan they will be learning a new topic next semester. Williin jiraachuun next semester maal nu mul'isa? Future ta'uu nutti mul'isa. Future keessaa isa kami? Future keessaa isa kami? Subject plus will be plus ing form of a verb. Future kami? Future continuous dha jechuudha. So waa'een verbii introduction to verbii asuma irratti xumurama. Itti aansinee gosoota verbii 12 takka takkaan kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun isinitti tole yoo jiraate chaanaala kana subscribe godhaa, viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa. Channel telegrama keenyas join godhaa. So thank you.